Addunyaan keenya jaarraa 21ffaa keessatti irra deddeebiidhaan takka balaa namtolcheen takka balaa uumamaatiin miidhamaa jirti. Guyyaadhaa gara guyyaatti gaaga'ama lubbuu namaa fi qabeenyaa balaa namtolchee walwaraansa biyyoota abbaa irree fi gareewwan tokko tokkoon uumameen akkasumas balaa uumamaatiin balaa bishaanii akkasumas takka immoo hollannaa lafaa takka immoo balaa ibiddaatiin miidhaan hamaan gahaa jira. Kibxata darbee Ameerikaa kutaa bulchiinsa Los Aanjelesitti kan qabate balaa ibiddaa uumamaatiin raafamaa keessa kan galte Ameerikaan qabeenya doolaara biiliyoona hedduun dhabdee jirti. Miidhaan diinagdee balaa ibiddaa kanaan qaqqabe gara doolaara biiliyoona 150tti ol guddatuun isaa gabaafame. Ibiddi bosonaa hamaan Ameerikaa naannoo Los Aanjeles keessatti ka'ee to'annoon ala ta'ee naannoo adda addaatti babal'achaa akka jiru ibsameera. Kibxata darbeerraa eegalee sababa qilleensa goggogaatiin naannoo hedduutti saffisaan babal'achaa kan ture. Ariitii qilleensa ibidda dhaamsuuf rakkisaa kan taasise yoo ta'u, jiraattonni 153 ol naannoo isaanii akka baqatan godheera. Lakkoofsa namoota balaa ibiddaa kanaan lubbuun isaanii darbees 24 gahuun gabaafame. Ibiddi kun ammallee manneen hedduu gubaa kan jiru yoo ta'u, namoota ibidda dhaamsan 1000 lakkaa'amanii fi jiraattota miliyoonaan lakkaa'aman qormaata keessa galchuutu himama. Hoogganaan balaa ibiddaa Koortonookis kanaan dura ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ibiddi Paalasaadees kan lafa hektaaraa 8,900 ol gube dhibbeentaan 11 to'atamuun isaa beeksisaniiru. Gargaarsa qilleensa saffisa guddaa qabu wal qabatee ibiddi kun bakkeewwan hedduu ni guba jedhamee sodaatamaa jira. Magaalaa Los Aanjeles keessatti qofa namoonni 153 ta'an mana isaanii akka gadhiisan ajajamaniiru. Saffisni ibiddi kun babal'achaa jiruun kun manneen jireenyaa fi gamoowwan 57,000 balaadhaaf saaxilee jira. Kana hordofuun namoonni 166 ta'an dabalataan qe'ee isaanii gadhiisuuf akka qophaa'an ajajni kennameefii jira. Sababa balaa ibiddaa kanaan manneen xixiqqaa dabalatee manneenii fi gamoowwan 12,000 ol yoo barbadaa'an iddoowwan jireenyaa dallaa qaban guutumaan guututti barbadaa'uu isaanii gahaatti dabaluudhaan gabaafameera. Akka Akwaazar jedhutti sababa balaa ibiddaa bosonaa kanaan qabeenyi gara biiliyoona 250 hanga biiliyoona 275tti tilmaamamu barbadaa'ee jira. Gabaasni kan Aljeeziraati.